Ajandaa haala yerootiin wal qabatee jiru kanarraa hin dubbachuu deema. Eessa jirra karam deemna maaltu nu eeggata kanarraa hin dubbachuu deema. Kanaaf nafaana bu'aan isin jaa Oromooti. Lolli amma kaabatti eegalame kun lolli warra Tigraay kun akkasumas warri naftanyaa Amaaraa kunis akkasuma lolli OPTOdha kuni maal fakkaata jennee fudhanna. Oromoodhaaf bu'aa qaba lolli kun. Tigreeni Itoophiyaa bulchuu deemti. Amaara Itoophiyaan tun teenyaa Minilikii teenyaa jan isii dursan deeffachuu qabnaa jan tan Oromoon keessaa wanta kan qabne. OPTOdha sirnuma kanaan bulchaa jetti sirnuma Minilik kanaan nin Oromoo lafarragee bulchaa jetti. Sadeenuu warruma tokko. Warruma caayaa takka keessa waliin haqaaramee jiru. Cubbuu Itoophiyaa qabattee deemuu deemti. Sadeen OPTOnis cubbuu Itoophiyaa farra Oromoodhaatiin Oromoo bulchaa jetti. Kunis keenyaa miti. Amaarri diina Oromoo beekamaadha. Warra harman muree, harma keenya cire, miila keenya cire, harka keenya cire, gadaa keenya balleeyse, Oromiyaa balleeyse. Itoophiyaadhaan moggaase jechuudha. Kanaaf diina guddaadha. Tigreeni diina kaleessaati. Oromoo kolaafteeti. Qeesitti galchine jechuudha. Qeeroo bilisummaa Oromoodhaan qeetti galchite. Qe'ee Tigraayitti. Arras ijari gattee lafaa kaatee lafti tun abbaan qabdu Oromoon waan si fudhachuun beektu rafu jirti. Nuti rafne dammaynee jirra waan Oromoo kana abbaan biraa rafe fudhachuu qabnaa jetti. Tigreen kaneetti. Kana lallabachaa deemu jirti. Amaarri immoo Oromoo wanni jaan lafa san irra jirtu, Oromiyaa wanni jaan lafa san irra jirtu, Keeniyaadhaan Madagaskaritti galchinaa jetti. Kana keessa isin Oromoo si jirtan. OPDOni sirnuma jara kanaati. Itoophiyaadhaa bada. Faannoon sirna Itoophiyaati. Itoophiyaan Tigraay sirna Itoophiyaati. OPDOon sirna Itoophiyaati. Sadeenuu haayotee nyaamiti diina Oromoo yoo ta'e malee. Kanaafiini uummata Oromootiif adda babaasuu deema jechuudha. Ijoolleen dhala Oromoodhaa, ilmaan Oromoodhaa arra baay'atanii waraana gartee impaayera Itoophiyaa kana keessatti mul'atan argaman. Gaafa Mallas Zeenaawiitiis gaafa Eertiraa fi Itoophiyaa wal dhooyte gaafa bulchiinsa Tigraay san keessatti Mallas Zeenaawiidha. Kan ichi dhumee lafeen ammallee bikkasanii addaattu. Ijoollee Oromooti, ilmaan Oromooti. Arrallee lafuma duraan bara meeqa dura goggoydee teessisan irratti battala qonataniiti Oromoon Abiy Ahmed Itoophiyaa jee jaarrate dhayxeechi irratti dhumu jirti jechuudha. Lafuma duraanuu achi addaattu gubbatti lafeen haarayni dhayxee achi addaachuu deemti. Kana gun dubbadhu waa malee hin dubbanne. Itoophiyaa tanaaf yoo duute warra si duraa saniif namni dubbatu dhageessanii isin ijoolleen Oromoodhaa ta'e waraana keessa jirtu. Nama gartee lola gaafa Mallas Zeenaawiidhaa baadiyyeetti du'e Itoophiyaan seenaa jedha sanii dubbatti hin dubbattu. Ati maali jecha duute duba Oromoo gosan. Eega duutiin oolamne waan keetiif duute saba keetiif maan duune waan Oromootiif maan duune bilisummaa Oromootiif maan duune Oromiyaadhaaf maan duune Oromiyaan bilisumseettee maan duune rakkoon fedhe haa dhufu waan keetiif maan duune. Achi dhaqee kun biddeena goggogaa soogiddatti laaqanii sinii kukkutanii Amaarri sinii kanansan. Akkana risii wayyaadha. Dhuftee obboleeyyan kee waboo abaa wajjin dhaabbattee qawwee fudhattee haqa keetirrattis duutee du'a mi'ooytuu du'a urgooltuu Oromoon si ililchitu irra duutee Oromiyaa tana bilisomsinee biyya teenya gartee mirga abbaa biyyummaa ka Oromoo kaba dedeeffachuuni sirra hin jiru. Itoophiyaan harree si godhachuu malee siif bikkan qabdu diina keeti. Warri Amaaraa Itoophiyaa maalat Amaaraa maalat noo Amaaraa maalat Itoophiyaa maalat noo jedha. Ati as keessaa maal qabda duba Oromoo? Mi'a bikka tana keessaa maal qabda? Wanta kan qabdu naguma du'u jirta jechuudha. Waan hiikkaas hin qabne ma'anaas hin qabne waan duuteef hin beektu OPDO fin du'e jetti OPDOon kaayoon si kaayoo Minilik. Faannoon naguma ol dhooyti malee walitti kaayoo tokko warra Itoophiyaati. OPDOon Abiy Ahmed faannoodhaan hin qaban sila. Maaliif kaayoo isaanii ture Itoophiyaa bara. Itoophiyaa Minilik takkitti deebisuudhaaf bara.
waan oromiyaa jan balleessanii afaan oromoo balleessanii bikka kaleessa irraa kana sanii nu deebisuudhaaf deeman. Kaayoon faannoodhaa kana faayoon abiy amma faanis sammantan dhiyootan mana marii keessatti taa'anii wal mari'atan. Finfinneen ta oromooti miti, Direedawaan ta oromooti miti, magaalaan Adaree ta oromooti miti, Moyyaaleen magaalaa oromooti miti, Somaaleen hanga hawaasuu fudhachuu qabdi. Kana jechuu oromoo balleessuu jamti jechuu. Namichi kuni sabboonummaan oromoodhaa oromoo cabsinuun jechuu jira. Goobanaa Daaceedhaa nama seenaa guddaa Itoophiyaa hojjete jedhu nutti hin dhaatachuu jira jechuudha. Farra oromoodhaa, farra oromoodhaa, diina oromoodhaa Goobanaa Daacee jechuun namni sadarkaa san ga'e jiru OPDO qofaatu sadarkaa san irra jira jechuudha. Kana dhaadatan kaayoon jara kanaa kana duuba ati ka waraana taate Baadiyyeetti duutu, Maqaleetti duutu, Gondaritti duutu maal abbaa keetiitu bikka san sii jira. Nuuf Itoophiyaa jidduu daangaa yoo taate malee yoo daangaan adda baane malee firummaa walitti hin qabnu yoo diinummaa walitti qabaanne malee. Kana isin himna jechuudha. Wanni kun waan dhugaati. Lolli kun hin dhaabbatu. Fedhu abbaan tokko haa cabsu, abbaan tokko haa cabsu. Yoo warri haabaa injifatee dhufees Itoophiyaa nutti lallabanii Itoophiyaa jecha Oromoo hayyoota nyaatanii fixan Oromoo lafa riganii akka malee gabroomsuu deeman. Akkuma Amaarri duraan jechuu ture. Keeniyaadhaanii Tanzaaniyaadhaan Madagaskar geessinaa jechuu jiru Amaarri. Nuufi hidhate, nuufi xuudhaaf hidhate. Tigreeni Oromootan akka gartee niitii jaarsirraa du'etti lama dhaaluudhaa deemtii jechuudha. Duuba Oromooti jeesin laal lafa abbaan qabne inni fudhannaa jechuu jirti. Tigreeni abbaan qabdu abbaan lafa tanaa hirriiba jiru du'a sodaata. Hin tokkoomu tokkummaan jaalatu Itoophiyaa rarra'a. Itoophiyaa tasaan ta'in itti rarra'a nuun jechuu jirti Tigreeni. Itoophiyaan ta Oromooti miti bilaashmaa du'aa jechuu jirti. Waraanni Itoophiyaadha. Kanaaf nuti waa'ee OPDOodhaatti si as deebi'a. OPDOoni Tigraayii fi faannoon OPDOon walitti ilmaan adeeraniiti. Barnama kana kaayoo waliin nama fidaadha. Kaayoon isaanii Itoophiyaadha. Abiy Ahmad kaayoon isaa Itoophiyaadha. Sirna Minilikiin bulchiinsa impeera kana itti fufuudha. Faannoon sirna Minilik san barbaaddi. Kan joogiraafii Oromoo keessaa hin qabne, kan afaan Oromoo bikka hin qabne, aadaan Oromoo bikka hin qabne, Oromummaan bikka hin qabne taasisuudha. Ka faannoodha. Abiy Ahmadis kanuma labsu jira dhiyootanii ciba. Waan garaagarummaan qabu beekadha. Dhugaan jirtu isiin tana yoo bikka tana beekte qofaati Oromoo. Yoo bikka tana ejjitee si garte gurri kee kana si dhagee ati Oromoo jaamte jechuudha. Yoo kana nagarre jechuudha akkuma hoolaa gaafa qalame samii arkuu sani. Gaafa qalamtee samii agartaa jechuudha akka hoolaa sani. Akka hoolaa qalamuu san taataa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa tana keessaa nuti wanta kallee hin qabnu. Arrammoguu dubbattu sa gurbaan akkam jaa. Sa duuba Tigree faarsu jira moo faannoo faarsu jira. Abadan. Never ever forever. Ani tokkollotti jara kan faarsu. Sadeenuu OPDOonis kaayooma Itoophiyaati. Amaarrinis biitti tasaatiif biyya Itoophiyaati. Tigreenis niitii jaarsirraa du'e dhaaluudhaa deemti. Isaan sadeenuu diina keenya. Tigree OPDO yoo achitti injifannoo argatte lola kaabaa kana keessatti as deebitee Oromoo lafa riidii Finfinneen warqaa baafti magaalaa Dareedhaa nama 200,000 tafkii Turkiidhaatiif kanniteetu jirti. Direedhaan teessanii miti, Moyyaaleen teessanii miti, Harargeen guutuutti Baalee walqinni tokko Somaaliidhaa kanname lafa jalatti waan joogiraafii Oromiyaa balleessu afaan biyyittiidhaa afaan Amaaraa taasisu joolleen kee muraasa booda afaan Amaaraatiin barata jechuudha. Ati kan raasaa Oromiyaa jirtus dirqama si godhuu deemtii jechuudha. Yeroo kana jenne kaayoon warra faannootii fi Abiy Ahmad walitti tokko ilmaan Oromoodhaan lola kana keessatti hin dhumina. Waan keenya kan nurraa bade barbaada as deebi'a hotta. Lolachi deemtee duuti du'a. Waan keetiif maan duunere. Ati kan federaala keessa jiru. Kan poolisii naannoo Oromiyaa keessa jiru. Duuti du'a waan keetiif yoo duute akka Tigraay kanatti amma Tigraay kaayoo qabdi waan keenya illee saamuudhaa deemte wal dhageessi gamtaan nama deemti. Saba if jaare tokko jechuudha. Saba akka keenya harree faffaca'aa kanaa miti. Ka OPDO waan ta'e wallaale. OPDOon tunis Oromoodhaa mootum bulchiinsa keenyaa jetti. OPDOon Itoophiyaa eegaaf hin jette eeysaan Oromoodha. Eeysaan. Dhaaba silaa haqa qabu dhaaba gartee waraana bilisummaa Oromoodhaa kana shanee jettiin jechuudha. Abbaa biyyaa kan bilisummaa Oromoo barbaadu kan Itoophiyaan barbaanne kananii arrabsiti jechuudha. Isiin harreen Itoophiyaadhaaf harree taatee Oromoo harree godhuu deemtu
nama arrabsiti shanii jettee jechuudha. Uummanni Oromoodhaa bika tana yoo arkuu baatte yoo bika tana fokosti godhuu baatte I don't know that. You can choose which one is better for you. Oromo. Karaa kamtoota si baasaa laalladhu jechuudha. Ogguu jennu waan keetirratti as deebi'e Itoophiyaan kaanis lolli irraan dhaabbatu. Hanga yoomal qiyaamatti lolli numan dhaabbatu. Amma lolli jara kan injifannee Tigree injifannee Amaara injifannee lolli nurraa dhaabbatee ta'e. Eessatti teessii Amaarri Itoophiyaa tanaatti tasaati. Kanaafi jennee jechuun OPDO bara meeqatti lallabu jiru. Aboo Itoophiyaan tajaraati ta warra Minilikii. Kana gadhiisii daanga Oromoodhaa qabadhu yoo Oromoo taatan. Sila arra lolli kun nutti hin dhufu jechuudha. Ilmaan Oromoo bilaashitti hin dhumu jechuudha kanatti. Oromiyaa qofa daangaa irraa qabatanii warra Habashaa walitti gadhiisan jechuudha. Maal irraa barbaaddarree Itoophiyaa tanarraa OPDO? Galiin sila ikoonomiidhaa kan argamu Oromiyaa tana keessa. Waan asirraa argamu Gojaamitti, Gondaritti, Maqaleetti kanatti ramaddaa Oromoo beeleessitee hiyyoomsitee maaliif kan keessa galta? Akkuma warra Hargeysaa kana Somaalilaandii kanatti haa turru malee addunyaaf nuuf beeyti waan keenya murannee hojii baane wala boo'inee jechuudha. Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa harkate Oromoon gartee saba addunyaadhaa taati jechuudha. Nation of the world gaafni taatu gaafa bilisoome Oromoon amman hin qabnu nuti eenyummaan teenya yoo biyya biraan deeme jette paasapoora Itoophiyaa si dhaawanii si kannan Itoophiyaan kun kiyyaa miti. As bikaan jiru tanatti illee nu jalaan hafne jechuudha. Hanga biitti san barbadooitee cabtutti maqaan Itoophiyaan nurraa hafu jechuudha. Dirqima irraa ati eessa naashinaalitiin ka'e eessa Itoophiyaa dirqiin nu fudhachaa dirqidha. Maaliif cabxee qabrittiin kun heree Itoophiyaan san. Kanaaf akka nutti ol hin deebinetti Itoophiyaa tana cabsineef irraa gaffa geessinee yoo qabriisiidhaan waalle malee Oromoon gara gartee nagayaan jiraachuuf mirga abbaa biyyummaatiif nagayaan bobbahee galuu hin harkatu. Lolli kunis hin dhaabbatu. Haga Itoophiyaan jirtu. Yoo Itoophiyaan qabrii seente malee lolli Itoophiyaa bika jamtuun irraa hin dhaabbatu. Abiy Ahmed ka'etan Abiy Kaasaayee bika tanan arku. Itoophiyaan ilmaan keenyatti illee lolli kanumaa deema. Kanuma kan magartee baadii mee deemuu kana. Kanumaa deema. Maaliif warri Itoophiyaadhaan aangoo irra dhufu malee hin taa'ure. Warra Itoophiyaati bara maarii warra Itoophiyaati. Itoophiyaa sanatti tasaaniiti bara. Dirqiin Oromiyaa cabsanii gadaa keenya cabsanii lafa Oromiyaa tana Itoophiyaa deeffatanii Minilik nuun bulchaa Haile Sillaaseen bara 48 nuun bulchaa jechuudha. Jara kai. Kanaaf teenyaa jaan jechuudha. Nuti kan dinnu Itoophiyaan tuni humnaani Oromiyaa gubbaa dhufte. Jaalanneeti miti. Mi'a waraanaatiin loojistikii waraanaatiin Oromoo gadaa keenya cabsite Oromiyaa Itoophiyaa jijjiirte kanaafuu hin barbaannu jechuudha. Ammaas nutis bikka sani deebi'uudhaaf gadaa keenya deeffachuudhaaf qabsoo hidhannoodhaan barbaachisa. Hidhannoodhaan malee diina firaa dhorkuu hin dandeenyu. Warri gartee hidhannoo nu barbaachisu. Jiddi nu barbaachisu yoo daldala gartee fattaalotaati. Fattaalota. Namni hidhannoo qaban irra impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hin danda'u. Sabni fedhee Oromoonni dhumti yoo hidhannoo waraana hidhate hin qabaanne. Nama yuutu itti tufa jechuudha. Waan isaa dhaba. Kanaaf gurmaawee Oromoon hidhate arra gartee gurmuu qabda waraana bilisummaa Oromoodhaa ni jiran. Bikka dur hin jirru jara keenya hubadhaa arra. Waraana kana yoo dubbee isaa gartee dugda isaa jabeessine malee arraas warri gartee kaabaa kun tokko ta'ee Oromoo cabsuu irratti walii galanii jiran jechuudha. Oromoo cabsanii OPDO tan akka gartee Oromoon hin feene ni beekan. Akka waraanni OPDO dhaabbatee lolle ni beeka jarri. Maaliif? OPDO kaayoon qabdu waraanni kunis mana kaayoon qabne keessa jira dhaabbatee lolutti beekan. Harka kanna ni ce'a. Eessatti agartan? We never seen wherever nama gartee 500-700 kan bika takkaa qawwee ol qabee harka kannu addunyaa tan irratti agarreewu. Yoo OPDO hin ta'in. Waraanni siidhaa kaayoon qabu isinis kaayoon qabdu kanaaf dhaabbatee loluu hin danda'u jechuudha. Amma lola lama guyyaa lameen kana ilaalina. Lolli yoo itti fufe harka kanna waraanni Abiy Kaasaayedha. Maaliif eenyuuf hin du'a maaliif hin du'a? Ani Oromoodha Itoophiyaan tiyyaa miti. Maaliif hin du'aadhaatu itti dhageef? Barnamuu waan hin haasa'u tana mataa keessaa nama qabaa beeka. Waan hin ammaan haasa'e tana humniti federaalaa ta'e Itoophiyaa tunis numa beeyti waraanni ilmaan Oromoodha. Akka Oromoon gabrummaa jala jirtu fi Oromiyaan gabrummaa jala jirtu. Itoophiyaan akka biyya Oromoon ta'e numa beeka. Akka ta'u dhabeetumaa fi ikoonoomik raayiziitti jirtu laaleeti rakkana gartee haala gartee jireenyaa kanaa jecha mana waraanaa seenanii jechuudha. Arragguu duba bikka du'aa tana dhufte
Oromoon ichi du'uun qabdu. Warri gaafa Mallas Zeenaawiidhaa achitti dhume baadiyyeetti dhume namni seenaa isaanii san kaasee dubbatu jira. Tokkoon isaa jira. Hin jiru. Atis kaarra deemtee gubbatti dabalamtu. Lafeen gaafasiitu addaachuu jirti. Biyyeen hin mul'attu. Lafee ilmaan Oromoodhaa ta baadiyyee fi Sharaaroo fi Zaalambasaa jirtu. Ta gaafa Mallas Zeenaawiidhaa Eertiraa wal dhabanii ichi addaatti. Arraa saaree dhannee gubbatti dhumneeti. Akka gaaraatti ol dhaabbachuu deemti jechuun lafeen Oromoodha. Waan duuteef kan beekne kaayoo irratti haa du'u ilmi Oromoodha. Waan isaa irratti haa du'u. Tigraay kaayoo lama qabattee deemu jirti. Takka dandeessu Oromoo hirriba jirtu sana gartee waan si fudhachuu hin beekne irraa fudhanneeti lamada deebinee akka niitii jaarsirraa du'eetti isiidhaan laayyatti. Caphisa kunu arraba maqaa badaadhanuuf. Amaarri immoo lafumarraa hundaa xaa'uudhaaf fedha kaayoo isaati. Oromoo balleessinu malee hin jiraannu beeka. OPDO'n duudduun immoo kaayoon qabdu sirna Minilikii biyya bulchinaa jetti. Sirni Minilik ta'urra Amaaraa kanaa jennaan nutis. Eega sirna Minilikiin biyya bulchitan Amaaraa maaliif wal dhooytan faannoodhaan? Wali tokko taate madiina tokko nu taate hoottaa ofirraa isin dhorkinaa. Muka isin keenya. Asin maqaa Amaaraa qabachaa asin maarree mirga biyya maarree mootummaan bulchiise keenya ta'e uummata Oromoodhaa gurra duuchitan. Asin Itoophiyaa maarree jettan. Asin immoo yeroo Oromoon bulchiinsa Oromoo itti bulchiinsa Oromoodhaa Itoophiyaa keessa maal godha? Tell me that if you have simple reason about this case, tell me now. Maal bulchiinsi Oromoodhaa Itoophiyaa akkamitta? Itoophiyaan Oromoon taatu, Oromoon Itoophiyaan taatu. Oromiyaan biyyaaf dandeesse. Itoophiyaa means Oromoo means land, country. No state of Ethiopia. Kana beeku qabdu. Naannoodhaa miti bitti ta'e. Biyyaaf dandeesse Minilik dhufee cabse jechuudha. If jala deebisaniiti isteetiidha yaaman jechuudha. Naannoo Oromoodhaa naannoo mara akkamiin naannoo nuti biyya. Impeera san keessaa warri bal'ina lafaatiin guddaan nuyi. Majority ummataatiin nuyi. Waa hundaanuu ikoonomiidhaanii uumama rabbiin nu kanneenis kan ol ka'aadhaa nuyi. Yoo abbaan if cabse gaa'inyu nama kaasare. Kanaafin isin hin jaa lolachiisanitti hin du'inaa. Ijoolleen Oromoodha. Wanni kee Oromiyaa keessatti haftee hoottu. Bikka ati shanee jirtu jettuun kana keessa jirti. Haqni Oromoo as jira hoo. Shaneedhaa miti waraana bilisummaa Oromooti. Hoottu ati OPDO'n immoo kaayoo kana jijjiiruu silaa hin dandeessu. Maqaa shanee jiru kanaas Oromoodhaan dhaabdu maaliif burjaajii waan uumuuf Oromoodhaaf ati siif kaayoodha. Burjaajii Oromoo keessa uumuu waan barbaaddaniif kaatanii shanee baaftanii Oromoodhaan reebdan jechuudha. Listen to me. I will tell you what's the main point for you. Gemee mi'a waraanaa loojistikii waraanaa geessitee achitti yoo cabte lafa Amaaraatti yoo cabte lafa Tigraay yoo cabte jarri hundiinni loojistikii waraanaa kana qabateeti Oromoodhaan cabsa dhufe. Akkuma gaafa Mallas Zeenaawiin dargii guu cabse mi'a waraanaa achitti cabsa fudhatan jechuudha. Oguu gad dhufan nuti harka qullaa jirra taankii cuma isaanii harkaa qaba shin dubbatin anuun jechuudha. Haala san nutti fiduu deemtan OPDO'n maas. Meeshaa waraanaatiin isin hin jee yoo Oromoo taatan OPDO isin Oromoo hitani. Yoo Oromoo taatan loojistikii waraanaa tan daangaa Tigraay jirtu gad deebisi daangaa Oromoo irratti. Raayyaa fi Qobboo irratti. Yoo Oromoo taatan loojistikii waraanaa tan Gondarii fi Maarreen dhaabbattu san gad gasiisi Shawaa irratti. Daangaa Gondarii Gojjam irratti. Yoo Oromoo taatan mi'a waraanaa fidi. Naannoo Somaaliin keenya jettu kanarratti nu ramadi. Yoo Oromoo dandamichisuu deemte, yoo Oromummaa of keessaa qabaatte, yoo kaayoo Oromoo of keessaa qabaatte, isin jirtu dhugaan jirtu kana. Dhugaan isin himu. Isinii warra Gondar lallabatu Itoophiyaa Minilikiin nutti deemtu nuti isin hin deeggarru isin hin feenu jechuudha. Wanni isin jibbineef istan. Wanni OPDO jibbineef Oromoon sabboononni cufti wanni OPDOtti jibbuufi Itoophiyaadhaan deemti. Itoophiyaa Oromoo taatu jaarrate hin jirtu Itoophiyaan Oromoo taatu ni isin jaaramtu.